Noobelii fudhatanii har'a ganamannaa Finfinnee gahanitti buufata xayyaaraa Booleerraa eegalee hanga masaraa mootummaatti simannaan waan taasisameefii jira. Muktaar Jamaal bakka sanatti argamuudhaan akkanatti gabaase. Yeroo muummeen ministeera Abiyyi Ahmed badhaasa Noobelii fudhatanii Noorweerraa gama biyyaatti galan barii obboroorraa kaaseetiniin hawaasni gammachuu itti dhaga'ame ibsachuu fi anaa dhufuudhaaf karatti kan ba'an. Deeggarsa har'a guyyaa ayyaana gammachuu Oromoodhaaf Dr. Abiyyi jijjiirama waggaa lama guutuu keessatti addaa hojjetanii Noobeelii nageenya akka addunyaatti badhaafamuuf gammachuu nutti asitti argamne gammachuu keenya. Namoota sirna simannaa kanarratti hirmaatan jiraattota magaalaa Finfinneetiin addatti godina addaa naannoo Finfinneetii gogsii fardaatiin ayyaana kana dabaaluudhaaf kan dhufan halkan walakkaarraa kaasee gama Finfinneetti qajeeluudhaaf kan waltumsaniitiniin ba'aatiniin turan ta'uu dubbatanii jiru. Simannaa Abiyyi Ahmed badhaasa inni argate kana halkan keessaa sa'a 6 irratti kaane yaa'u boolee amma booleetti deemne booleedha ammoo hanga masaraa mootummaa keenya gammadee gammachuudhaaf. Hirmaattonni sagantaa simannaa muummee ministeerota Abiyyi Ahmed kanarratti hirmaatanis badhaasni Noobeelii isaan argatan hojii gaanfa Afrikaa irratti galmaa'e caalmattiyyuu biyya keessatti rakkoolee walitti bu'iinsaatii fi nageenya irratti mul'atan furuudhaaf kaka'umsa akka isaanii ta'uuf bu'aa kan qabu ta'ullee dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Noobeelii nagaa badhaasamuudhaan walqabatee bulchiisa naannoo kibbaa magaalaa Hawaasaaf magaalaalee naannoo kibbaa kabiroo keessatti hiriirawwan deeggarsaaf qophiileen adda addaa geggeessamuu isaanii Yohaanataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaarraa gabaasee jira. Kanneen magaalaa Diradawaa bulchan paartiileen Ihaadeeg 3 paartiileen isaan tumsan 2 paartii badhaadhinaa jalatti waliin hojjechuudhaaf walii galanii jiru. Gabaasa Addis Jekkol soraatu dhiyeessa. Paartiileen tunin guyyaa 2 marii akkana tanirra turan. Biiroof qabeenyi qabanillee egerii walitti daratanii waliin hojjechuuf walii galan. Warri waliigala hunini paartii Dimokiraasummaa Oromoo, paartii Dimokiraasummaa Amaaraa, paartii Sochii Dimokiraasummaa Uummata Kibbaa, paartii Dimokiraasummaa Somaaleetii fi liigii biyyoolessa Hariirii fa'a. Akka ittaanaan bulchaa Diradaawaa obbo Kadir Jawaar jedhetti tunini faayidaa guddoon dhufti. Paartii ebeluu fa'a jechuun haftee paartii badhaadhinnaa ta'aniitiin hojjetanii jedha si'achi. ጣምራ በጣምራ ተመራ ይሄ ጥያቄው 40-20 ሆነ የሚለው ነገሮች ሁሉ ይከስማሉ። አሲያቺ ወኒ waliin taanii waliin hojjetan jedhan taanii 40-20 marree maanxanasoon baanan ta'an hin baddi. Asii achi warra biyya gargalchuu fedhe yookaan ammoo warra biyya borcuuf malee warri kaan waliin hojjeta. Afaanii fi aadaan namirraa tuqamtulleen hin jirtu. Bulchiinsilleen akkuma bal'inne lafaatiin laaleetiin bulchaa jedha. Akka Dr. Alamuu Simee jedhetti paartiin badhaadhinaa akka uummatni Itoophiyaa afaan ofiitiin fayyadamu ofiin of bulchuu fi waan hedduu guutate isuma waan duriirraa hanqatellee hin guutaaf jedha. Paartiin TPLF faayidaa irraa citee fi paartii tana dabalamuu diddee jedha Dr. Alamuun ammoo yoo paartii tana dabalamuu fedhullee baatanii uummata achi jiru katti dabalamuu fedhu waan jiruuf biiroollee achitti bananiifi jedha. Tatulla akka Dr. Alamuun jedhetti uummati Tigraay yoo paartii badhaadhinaa daramuu fedhe naannoo sunitti biiroon hin banamtiif. Dimokiraatonni sagalee wayyaba keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets koreen murtii seeraa keeyyata heera biyyattii kataayitaarraa buqqisu pireezidaant Tiraamp irratti arras walfalmii geggeessaa oole. Riippablikaanonni himannaa pireezidaanticha irratti dhiyaate laaffisuudhaaf carraaqqii godhaniyyuu yaaliin isaanii fudhatama dhabee akka torban dhufu mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaachuudhaan guutummaatti sagaleen itti kennamu ta'uu mala jedhamee dubbatamaa jira. Koreen kun kaleessa galgala ture keeyyata fonqolcha pireezidaantummaa irratti walfalmii jalqabe. Ruwaandaan torban kana keessa gumii badhaasa farra malaammaltummaa keessumsiistee jirti. Kan ACE Award jedhamu gumii badhaasa farra malaammaltummaa bara kana Ruwaandaaf qaataartuu waliin ta'uudhaan qopheesse maallaqa seeraa alaa daddabru ofirraa ittisuudhaaf carraaqqii godhamaa jiru jajjabeessaa jedhamuun dubbatamaa jira kun dhaabbanni sadarkaa addunyaa Transparency International Afrikaa keessatti biyyoota malaammaltummaan beekaman keessaa Ruwaandaa sadarkaa 4ffaa irratti galmeessee jira. Gamtaan Afrikaa ardittii keessatti maallaqni seeraa ala deddeebi'u waggaa tokko keessatti biliyoona 50 akka ga'u
ka dubbate ta'uu qaamonni ka biroon immoo kana caalaayyuu ta'a jedhanii dubbataa jiru. Yeroo Keeniyaan baatii kana keessa ayyaana sirna kolonii Biriteen jalaatti wala boomta ayyaaneffataa jirtutti hawaasaaleen biyyattii kutaa Great Rift Valley jedhamu keessa jiraatan lama bara koloneeffannaa sanatti saaminsa lafaa irratti geggeessame akka tokkummaan mootummootaa qoratu waamicha dhiyeessanii jiru. Kanneen 100,000 ol ta'an hawaasaalee Kipsingisii fi Talaa'ii lafa isaanii sooressootaaf dureedee addunyaadhaaf fudhatameef akka mootummaan hirphaa kaffaluuf jechuun akka Biriteen hirpha baastuuf tokkummaa mootummootaatti iyyannaa dhiyeeffataa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii har'a Noorweey gara Finfinneetti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti simannaa ho'aan taasisameeraaf qondaaltota mootummaa olaanoo kan federaalaa fi naannoleetiin akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraatiin simatamaniiru. Dr. Abiy erga simatamaniin booda badhaasa Noobeelii argachuu isaaniitiin uummata biyyattii maraan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Badhaasni kun kan eenyummaa keenya addunyaatti ibsedha jedhan. Uummata bal'aa Oromootiif uummata Itoophiyaa hundaaf guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haa raawwatu malee hundi keenya itti rakkannee itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan jechuun barbaada. Badhaasa Noobeelii nagaa kana bakka keessan bu'ee fudhadhus bu'aa ifaajee uummata kanaati kan jedhan Dr. Abiy carraa kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu qabaa jedhan. Carraa kanaan fayyadamnee tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaan murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu haa jabaannu cimnee hiyyummaa keessaa baanee gara badhaadhinaatti ce'uu akka qabaannuuf ergaa kun dhaamsuu barbaada. Guyyaa gammachuu, guyyaa nagaa, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Badhaasni Noobeelii kun jalqabbiidha. Dargaggoonni waa hedduu kalaquu danda'an akkasumas rakkoolee dinagdee siyaasaa fi hawaasummaaf furmaata dhahuu kan danda'an akka cimanii hojjetanii badhaasa akkasii argataniif hawaasni dargaggoota isaaf tumsuu qabaa jedhan Dr. Abiy. Carraa kanaan fayyadamtanii biyya keenya ijaaruuf biyya keenya ol kaasuuf dargaggoo haaraa maqaa haaraatiin bahuu danda'an baasuuf akka itti gargaaramtan imaanaa koon dabarsuu barbaada. Bakka bu'aa keessan ta'ee sadarkaa addunyaatti badhaasa kana fudhachuu haa danda'u malee badhaasni kun kan hunda keenya akka ta'e nan amana. Baga gammaddan Waaqayyo kana gochuu isaatiinis ulfinni guddaa isaaf haa ta'u. Cimnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenya haa ijaarru badhaadhinaa finnu wal dhibdee wal mormii mogalee wal buusuu mariif yaadaan akka sirreessaa deemnuuf waamicha koon dabarsaa. Baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy irratti marfiin dhukaafamee jira. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee simannaa kanarratti fardeen isaaniin miidhaganii hirmaataniiru. Dhiyeenya kana torbee muraasaas poolisiin Sudaan ajaja ministeera daldalaa biyyattii irraa darbeen lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan 100 lakkaa'aman to'annoo jala oolcheera. Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Jaarsoo ajajni kun lammiilee Itoophiyaa balaarra buuseera jechuun dubbatu. Itoophiyaan walchaan itti kun hundaafuu godhaa jiran warra biyya alaatti dhufe Siiraan hin jira, Chaad hin jira, Eertiraan hin jira, hundaafuu godhan malee Itoophiyaa kophaatti hin goone. Isaan eegasanii nu dubbisnaan godhan Itoophiyaadhaaf kana godhuu hin dandeenyu sirriidhaan itti yaadu. Hedduu kanarratti poolisii warri birookiraasii gadi jiru kun nama hidhuu jalqaba. Waan hin baratamne. Kanaan dura yoo nama hidhanillee waan xiqqaa itti murteessan. Amma uummanni keenyallee kafaluu kan dandeenyu humna sanillee kan qabne 5,000 neeraa biyya kanaatiin 100 itti fadadan. Kun
sa'aatii qabanii sa'aatii lamatti gara firdibeetti dhiyeessanii itti murteessan. Kana dubbiin xaxaadhaa dubbii kana bakka barbaachisu jennee har'a muummicha ministeeraallee argateera. Muummichi ministeeraallee sirriidhaaniti kana hin hiikne. Itoophiyaa irratti kun murtiin ba'ellee Itoophiyaan laalatu jedhanii dubbatanii kanuma hiikaa jiru. Ambaasaaddarri Shifarraan ajaja seer-maleessa darbe kanaan lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa jedhamanis gaafatamanii akkas jechuun deebisu. Amma akka arganne daataan haga 100 71 haga 100 jiranii bakka irratti akkanatti hin jabaanne biyya kana irratti namni keenya hojjetu baay'ee guddaa baadiyyaatti gara naannoo isaanii achitti baay'ee maabara koominitii qabnaa sanumaan hojjetamaa jira. Namni irraa dhooguudhaafillee baay'ee hojjetame. Waan galle afaaninuu warri baddaatiif warri poolisii jalaas ta'an wal qabsiisaa jirra. Wanni tokko uummata keenya irratti godhuun kun waanuma jiru. Birookiraasiin akkanaa kun dafee yeroo tokkoon naqatee abdiin hin qabu. Jijjiirra jiranii kan immoo sirriitti warra gubbaatti illee warri isaanillee murtiitti murteessanillee jiranii wanni akkasii jiraatu illee beekuun gaariidha. Lammiileen Oromoo Sudaan jiraatanis wanti keessa jiran haalli isaa cimaa ta'uu dubbatu. Kaartumitti mana biraan dhugaatiitti gurguran qabaachuu ka'e Miqaa'el Faajjii waan lammiileen Oromoo keessa jiran akkas jechuun dubbata. Nama 100 keessaa nama 2 caaluudha kan iqaamaa qabu seera biyyattii kan guuttatee jiru. Bitaaqaas immoo baafatanii seera guuttatanii jiru. Jarri bitaaqaadhuma kan barree keessaa jiranii didanii harkatti cabsanii uummata qabaa jiranii. Sodaachisaa ta'ee nuyyuu of sodaataa jira. Qaamni dhimmi ilaallatullee tokko wanti dhufee nu dubbise hin jiru. Nama kafteeraa qabuudha. Kafteeraa kan hojjetu ijoolluma Itoophiyaati. Ijoollee nama 7 qabaa. Nama 7 hunda jalaa qabanii bahan. Yeroo darbe. Yeroo nama 7 kana qabanii bahanii jennaan dhaqee birrii 7,000 irratti murteessinaan alas 49 dhaqee kaffalee baafadhe. Baasanii jennaan kaleessa gaafan dhufee ammas kafteeraa banu bitaaquma haaraadhaan qabaaran jennaan ijoollee koo falaan mana keessatti galchee tan amma kafteeraa cufee taa'aaraan mataan koo hojii dhaabee rakkina keessa jira. Uummanni immoo anaa achi kan rakkataa tantu jiru. Mucaan Muzammil jedhamu tokko mucaa fira kootii amma achi keessa jira. Kan na bukkeedhaa hojii na biraa ka'ee deemee achi keessatti qabamee jira. Waa tokko bahiitiidhaafis namni baata jedhee hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan jiraatan akka jiranitti Sudaan Itoophiyaanota achi jiraatanii fi waraqaa eeyyama jireenyaa addaa kenniti. Dhiyeenyaas garuu gatii waraqaa jireenyaa kana haala malee dabaluu akkasumas immoo warri mootummaa waraqaa kana nu dhoowwataa jiru jechuun dubbatu. Waraqaan kun eeyyama hojii akka hin taane himanii garuu lammiileen Itoophiyaa eeyyama mootummaa Sudaaniin waraquma kanaan akka hojjetaa turan jiraataa turanis dubbatu. Lammiin Oromoo Sudaan jiraatu Ahmed Abbaa Giddiisii hedduun namaa rakkoo kana keessa jiraachuu hima. Waan kana akka nuuf furuu fi imbaasii Itoophiyaa Sudaan jiru gaafannee deebii nama nuu kennuu dhabnee jedha. Imbaasiidha kan nuti siqee nu gargaaru garuu imbaasiin takkaa waan kana irratti nu gargaaree hin beeku. Yeroo hunda deddeebinee waan kana inni 50,000 inni 15,000 20,000 kun jabaadha nurraa qannabsiisaa maa inni wanta akkanaa jennaan nu waan goonu hin qabnu waraqaa baafadhaa isuma birrii 3,500 sanaan nu jedhani baafanne isuma baafateef moqqabamaa rammas tokko rakkoon guddaan imbaasiidhuma bireera. Komii Ahmed Abbaa Giddii fi lammiileen Itoophiyaa Sudaan jiraatan kaanaaf kaasanii Sudaanitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadara Shifarraa Jaarsoo gaafadheen ture. Imbaasiin kana bakka baay'eetti illee bananii yoo koottaa fudhadhaanii san didan. Hundaa'uun warri tokko kan dubbatu buxaaxaa imbaasiitu baatedha jedhan malee buxaaxaa malee jiraatuu hin danda'ama biyya kana jedhaniif biyya keenyattuu adii kaardiin baafata. Biyya kanatti akka odeessanii miti. Duftee amma namni waan buxaaxaa hin qabne namni sanuun baafanne baay'eedha. Hin barbaadanii tokko hin barbaanneef yoo achi dhaqan biyya kanarratti meedikaal cheek godhanii meedikaal godhan dhibee adda addaa tokko waan dabarsineef dhaquyyuu sodaatan. Warri dhaqan immoo biyya tokko birookiraasii godhanii warri poolisii warri sanii godhu gubboorraa nyaatuudhaaf akka isaan jedhan isaan godhan. Kan akka godha. Aniidhaan achi deemnee waan kana warra gurguddaa hojiileen dubbannaa murtiin akka hin godhamin jira. Birookiraasii akkanaa immoo yeroo tokkaan hiikuu biyya tokko keessatti waan danda'amnetti fakkaatu. Mootummaan kunillee amma haaraa jijjiiran waan ta'eef warri duraan hojjetu sun immoo rakkoo biyya kana jiru mormii adda addaa waan qabaniif ashaatiriin godhamullee waan xiqqaadhaa miti. Wanni akkanaallee ilaaluun gaariidha. Amma jijjiirarra jiran. Ambaasaaddarri Shifarraan dabalanii duula poolisiin biyyattii jalqabeen ka'edhaman lammiilee Itoophiyaa kana eegsisuu fi har'a muummee ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdook waliin mari'achuu dubbatanii imbaasiin Itoophiyaa Sudaan jiru haala lammiileen Itoophiyaa hidhaa jiran itti hiikamanis ni hordofaa jedhanii jiru. Dubartoonni fi shamarran Itoophiyaa keessaa laguun ji'aa yerootti dhufu waan itti gargaaramuu qaban akka argataniif gumaacha gooteef ta'uun ibsamee jira. Dubartoota baadiyyaa keessaaf waan ji'aan itti gargaaramuu danda'an raabsitee jirti. Maatii koof an intala ishee dhumaati.
shamarran hangafan qaban ture jette. ሃይስኩል ከመጨረስ ድረስ ማንንም ማናገረው አልነበረኝም። ከዛም አልፎ ያው ስንሸማቀቅ barnoota sadarkaa lammaffaa hangan xumuruutti namni itti dubbadhuun turre waa'ee moodeesii yookaan yeroo laguu ji'aa waan itti gargaaraman ituu hin beekin yaadda'aan guddadhe kun hundu amma na ajaa'ibsiisaa jette anaaf yeroo yaaddessaa ture jetteetti. Kana hundumaa booda yeroon gara Ameerikaa dhufetti gammachuun natti dhaga'ame guddaadhaa jette maaliif? ወደ ሱፐርማርኬት ሄደሽ የሞዴሱን ምርጫዎች ስታይ በጣም gara ሱፐርማርኬtii yookaan suuqii deemtee gosa moodeesii adda addaa yeroon ilaalu ajaa'ibsiifannaa guddaadhaan an carra qabeettiidhaa yeroon itti jedhe ture. Yeroo sana jireenyaan dabarsee yaadadheen dubartoota keenya warra biyya keenya keessaa kanneen kuma hedduu ta'an dubartoota baadiyyaa miliyoona hedduu ta'an attamiin carraa kana argatu jedheen suupparmaarkeettii keessa dhaabadhee yaaduu jalqabee jette. Kun rakkoo shamarraniif dubartoota irratti ji'a ji'aan dhaqqabu waan ta'eef waan tokko ta'uu qabaa jedheen murteessee jette. Yeroo biyya alaa keessa turteetti barnoota keemikaal injinariing ka baratte Firewayiniin erga waggootii hanga tokko turte booda gara qe'ee keessatti guddatteetti deebite. Jireenyi dubartootaa maal akka fakkaatu baruuf hawwii guddaan qaba ture jette. Jijjiirameera moo jedhee dubartoota gaafachuuf yeroon jalqabu. በጣም በተቀቀን ፊታቸውን እያዞሩ ለምንድን ነው ይሄንን ጥያቄ የምትጠይቅኝ የሚለውን ነገር ነበር። Siqiqii guddaadhaan fuula isaanii anarraa achi galagalchanii maaliif gaaffii akkasii nu gaafattaa naan jedhan. Homti tokkoyyuu akka hin jijjiiramne hubadhee jette. Baadiyyaa keessa deemee yeroo laguu ji'aa maal gargaaramtuu jedheen gaafadhe isaanis deebii kennan. ጉድጓድ ቆፍረን ቁጭ እንላለን። እንዴት እንደ ቧንቧ የሚፈት ሲዘጋ boolla qoonnee irra teenyaa naan jedhan waan kun akka bishaanii banamee kan dhangala'u achii booda immoo kan cufamu miti baay'ee na suukanneesse waan tokko godhamuu qabaa jedhee yaaduun jalqabee jette. Shamarran dhibba keessaa harka 98 ta'an waa'ee moodeesii yookaan yeroo laguu ji'aa waan itti gargaaraman hin beekan waan wandaboo isaanii jalaan qaama saalaa isaanii uffisan hin qaban hin beekan. Kanaaf waan qaanii kanarraa shamarraniif dubartoota walaba godhuuf moodeesii oguma kootiin uumeen raggaatii ministeera saayinsiif teeknooloojii biraa argadheen jalqabee jette. Jaarmayaan Maariyaam Sabaa jechuun moggaaste kun jaarmoota arjoomtotaa kanneen kan mootummaan ta'ii waliin wal ta'uun moodeesii miicanii deebisanii itti gargaaramuu danda'u manneen barnootaaf tolaan raabsuu gargaaranii ni jiran. Dhimma kanarratti jijjiirama amalaa fi yaadaa argamsiisuuf kitaaba afaanneen sagaliin qophaa'an mana barumsaaf raabsanii jiru. Kunis dubartii qofa otoo hin taane dhiirris akka hubatu gochuuf yoo ta'u shamarran 300,000 kanatti gargaaramtoota ta'aniiru. Yaaddoof siqiqii tokko malee huccuu bifa adii akka uffannu nu gootee jechuun dubartoonni natti dubbatan jetti Firewayinii Mabraatu. Televiziyoonni Ameerikaa beekamaaf guddichi CNN goota CNN sagantaan jedhamu dorgomsiisuu ega jalqabee waggaa 13 guuteera. Badhaasaa hanga $100,000tti kenna. Dorgomtoonni kan injifatan uummanni marsariitii CNN irratti sagalee kennuun ta'uun ni yaadatama. Firewayinii Mabraatu dorgommii bara 2019 injifannoon xumuruusheef baga gammaddee jennaan. Gama kaaniin rakkoo ibsame kun shamarraniif dubartoota barnoota isaanii irratti dhiibbaa akkamii uuma laata? Barsiiftu tokko haasofsiiseera. Maqaan koo barsiiftuu Liqiisaa Buusaan jedhama. Kan hin barsiisu mana barumsaa qophaa'ina naqamteeti. Barattoonni shamarranii harka qalleessa ta'anii mana barumsaa keenyaa nama jiru. Garuu immoo barattoonni kun rakkoolee adda addaa qabu. Itti dhiyeenyaan nuti kan beeknu tokko laguu ji'aa kanaan kan wal qabate moodeesii isaan rakkatu. Inni kaan immoo rakkoon adda adda jiraa garuu waan akka qibaatii kanas daktarii Yesuus Kiristoos kanas inni rakkatu ijoollee. Asii ijoollee kana nuyi tooftaa adda addaa ta'anii muraasa gargaaraallee turre akka isaan mana fa'aa daree barnootaa kana qulqulleessanii qarshii muraasa argatanii akka of gargaaran illee ni goona turre. Garuu kunis gahaa miti.
Kanaaf moodeesii kana hojii hoji'aan waan jiruuf inni rakkatu. Gargaaramee barumsaa wajjin hin taane garuu wanti nuti gargaaru kun gahaas miti kana fakkaatu. Egaa yoo waan ittiin waan sana eeggataniin qabaatiin mana barumsaa hafuufaaf hin dirqamuu jechuu? Warra akkasii jiru. Mana barumsaati maaliif haftee jennee yeroo gaafannu rakkoo akkasiifaa jira. Dhufanii isaa mana barumsaa akkuma dhufanitti immoo yeroo inni itti dhufu immoo hin jeeqamu waan adda addaan isaanirra ga'a. Kun faagaa rakkoo cimaadha. Dhiisaniifaa kan galanii ni jiru. Akkuma ammoo haadhuma ishee guyyuma 3-4 turanii immoo kan dhufanii jiru. Yeroo nuti gaafannu immoo kana waan dhabeessidha nuun jedhu waan akkasiifaatu inni jiraayyuu. Egaa guyyaan 2-3 yookiin 4 barnoota isaanii irraa sababii kanaaf hafuun immoo rakkinatti fidaa jechuudha gama barnootaan. Rakkinatti fida baay'ee. Inni makanii yeroo isaan hafan gaafanna malee baay'een isaanii of baasanii na hin himan. Sodaatis waan ta'eef mana namaaf haa taa'u waan ta'eef rakkoon hawaasummaa adda addaas irra ga'a waan ta'eef inni matan. Uumamatu dhiibee yeroo nuti gaafannu maal taatee akka jennu yeroo nuti gaafannu kana immoo mana barumsaa irraa amma guyyaa 2-3 hafuun kun immoo dhiibbaa garaagaraa irraan ga'a barnoota wajjin kan wal qabates. Uumamas immoo waan ta'eef waan godhan hin qaban. Hin qaban sirriidha. Akka barsiiftuu tokkotti mala ta'a jettanii waan jiru jiraa? Nuni gaamma akkuma filisiin jedhe tooftaa adda addaa akkuma barsiiftuu shamarraniitti fiigaa mana barumsaa wajjin hin taane koree shamarranii kan jedhamu jira. Achuma keessatti taanee rakkoolee muraasa kan nuti furuu dandeenya. Baay'ee miti. Muraasa kan immoo na gargaara garuu utuu gargaarsi immoo argamee kan dhaabbataa ta'e jechuudha. Gargaarsi nuti dhaabbataa ta'e ji'aan ijoolleen haalumatti moodeesii tokko illee fudhatanii haala isaanitti gargaaramaniitu argamee haalli akkasii mijaa'ee iskiriiptoos ta'uu daftariis ta'uu akka kanaaniitu gargaarsi dhaabbataa ta'e immoo jiraatee gaariidha jedhee yaadagan. Shamarran rakkina akkasii qaban jechuun moodeesii fa'aa argachuu dhabuu lakkoofsaan xinnoodha moo attam? Xinnoodhaan jedhamanidha. Amma lakkoofsa isaanii hagana jedhee siifimuu baadhallee xinnoodhaan jedhamanii maaliif adda addaatu dhufaniitu baratu magaalaa kanatti. Kana immoo ofuma isaaniis immoo asumaas warri maatiin isaanii harka qalleessa ta'ee ni jiru. Amma kana jedhee siifimuu baadhuyyuu xinnoodha siin jechuu garuu hin danda'u. Dhiyoo kana CNN namoota hojii guddaa hojjetan jedhee tokkoffaa godhee badhaase keessa dubartii kutaa Tigraay irraa ta'anidha. Isaanis moodeesii kanatti warshaa dhaabanii oomishaniitti dubartoota gargaaran jedhameera. Isa kana dhageessaniitti yoo ta'e ammamitti gammaddan? Baay'eetti gammanneerra. Garuu wantichi Oromoo nu bira dhufee jiru immoo irra caalaatti gammanna malee jiraachuu isaatti gammanneera wanta akkasii hundaa'uu isaatti baay'ee